السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فكر سلامتا هردافان أمارة ولا لي سولات هردافان ورسولات ولا لي سولات آيتي ولا لا أكم نجرتو أمة مسلمة أكم نجرتو أمة مسلمة قالني كربي وقواهن داولي نفاية نتولتي إني نفولي توليني نوفولي فيهم فتو لاكي نمني توليسا نيما توليسا نرتي والقهي أستاذو تابرتوني أكم نجرتو إسن أكم نجرتو إسن هادبلو وجي كيري ولين أمس أمري ديرتو إسني هادبلو وجي كيري وليس أمس أمري ديرتو تلايا يا ميتشا نبرالي قهي ولا لوكو بيسي أني دوهي كاي gammachuun gubbatti ol ba'ee eeyyee gammachuudha gammannee ramaarree baguma jiraannee guyyaa keessan garre ustaazota sagantaa eebbaatu mana kan koo jira jedhee isin affeere ustaaza Bikirimaan gootichi ilma dhiiraa anillee inni jedheen ustaaza Abshiraa gama walalootiin ani isiniif jira markazni baabul kayrii kan hunduma keenya irraa bakka bu'ee baga nagaan dhuftan keessummoonni keenya warra gamtaa kanaa ilmaan abbaa tokko baganaaf jiraattan ustaazota kan koo hunda maqaa dha'uuf yeroo tunaan gahu gaafa sagantaa keessanii ittiin nahaa gahu gaafa gammachuu keessanii ittiin nahaa gahu mana baabul kayrii yaa warra jaalalaa yaamicha awwaannee dhufne halaalarraa sagaleen kee jira yaamicha awwaannee dhufne halaalarraa Allahu akbar yaa barattoota markaza baabul kayrii nuti sin jaalannaa onnirraa dhugumaa umrii nuuf dheeradhaa waggaa kuma darbaa nuuf jiraadhaa waggaa kuma jaalalli keessan kan nu keessatti margee hardhaa miti qaataa jaalala isiniif qabu akkam jedhee ibsa galatoomaa jechuun isinitti diqqaataa baay'ee namatti toltu yaa gameeyyii namaa baabbaa keessantu hayyuu karraa bartan kalee ilmoon leenci dhalee kunoo harkaa qabdan hayyummaa ardhallee isin nuuf jiraadhaa gammadaa yoomillee isin jalaan hafnuu hardhaa fi borullee sababa gabrummaa biyyarraa yaanullee biyya keenya yaannee yaadaan dhamaanullee diinii kennin gannu waan feene taanullee diinii kennan laafisnu waan feene taanullee maqaaf osoo hin taane dhiira dhugaan dhiira hayyuu tokko qabna kan onneen sibiilaa kan markaza baabul kayriitiif gadi dhaabe siidaa Allahu akbar Koi takbir tanja Allahu akbar eeyyee galatoomaa ijoollee jaalalaa abbaa gaarii qabu kan yeroo hundumaa barnootaaf of qabu nyaatee dhuges ta'ee yookaan bagabuu dhufee nu barsiisuuf takkaa yeroon dhabu ustaaza koo qaalii abbaa ijoollee tanaa milkaa'ina keessan arguudhaaf hawwina isin haa milkeessu mootichi ol ta'ee isintu laffa'ee hardhaan jara ga'ee eeyyee isintu laffa'ee hardhaan jara ga'e ustaaza koo qaalii kan nama hifannee bu'aa bayii hedduu keessa waliin tarre yoo sagaleen namoota nu biraa jeeqellee yoo madaamiin biraa nutti iyyitellee Abshiraa nuun jedhaa nuuf taatee hamilee barattoonni markaza baabul kayrii mee ustaaza keessanii maal jettan galata ibsachuuf jechan nuuf hanqataa ustaaza koo qaalii teessoon kee jannataa hundatu jaalataa hin jiru kan jibbu seeqaa ilkaan adii kan onneen qulqulluu barsiisaa seenaansaa yoomillee jiraatu falmaa mirga diinii kan diinni sodaatu eeyyee goota gamna namaa aarsaa nuuf kafalteef galatoomi jenne aarsaa nuuf
goota gamna namaa aarsaa nuuf kafalteef galatoomi jenne rabbii keenya guddaa milkeesiif kadhanne ustaaza koo qaalii hedduu galatoomi galatassiif mala jecha kamsiin jedhee kamtu si madaala eeyyee si keessaa nu baase dukkana wallaala nurratti laphaatee abbaa keenya caala ofitti nu qabdee haalaa fi amalaan akka abbaa keenyaa nutti laaftee garaa obsaa fi gorsaan nutti himtee waa mara dogongora keenya sirruma nuuf darba kan irra imallu nu garsiifte karaa Allahu akbar. Allahu akbar. osoo nuuf fudhatiin galaani wallaalaa riqicha nuuf taatee sirraan baanee galla eeyyee riqicha nuuf taate sirraan baanee galla maalillee yoon ta'ee eessallee yoon gahee yoon kophaa jirullee nama wajjin ta'ee yoon kophaa jirullee nama waliin ta'ee na keessaa hin badu yoomuu kan kee waa'een bahachuutti jirtaa ati kan kee gahee bahachuutti jirtaa ati kan kee gahee jazaa kee kafaluu ani yoom danda'e osoo narra deemtee allafa siif ta'ee Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Eeyyee mee xiqqoon dubbadhaa waa'ee eebbifamtoota hardhaa bareedduu. Isin wal argachuun isiniif haa ta'u qananiin jiraachuun. Kabajaan dhihaatti miizeen mushirrittii kabajamtuu namaa amala qabeettii isin hunduu beektuu maqaan saalihaatii waan feetan himadhaa nadhi heessaa jetti. Mucaa kaayyoon addaa ammas nama jabduu saalihaatii Aadam mucaa seenaa qabdu gammachuun ibsatti hadha yaada qabdu kaayyoo ilmii malee dhimma biraan qabdu. Kanaaf hunda duraa atis baga geessee hunduma keessaniif jaalalti lalisee waan baay'ee dubbachuuf beekaaf hin callisee baay'isee barreessuuf yeroon nadaan geessee Allahu akbar. Takbir.